Rayyan ittisa Ameerikaam dantaa Ameerikaaf lubbuu isaa yoo kennum Rayyan ittisa Itoophiyaam dantaa paartiif lubbuu isaa kenna. Seenaa Impaayera Itoophiyaa keessattiin ijaarsi humna waraanaa mahal safarii hamma Imperiyaal Boodikaartii yookaan kubur zabanyaatiin Imperiyaal Ministeera ittisa biyyaatii hamma raayyaa ittisa biyyaatiin nacci libaashii hamma qayshabbareettiin milishaa hamma humna addaattiin Rippaabilikaan gaardii hamma koomandi poostiitiin kan ijaaramaniif aangoo mootummaa teeksuufi. Tashagar akka Tedros rasaasa dhugee of hobbaafachiisa mooni dhiisaam TPLF immoo waboota dursee Finfinnee qabataam sochiin barattoota yuunivarsiitii Finfinnee fi fincilli qonnaan bultootaam kufaatii Haile Sillaasee yoo saffisiisum qabsoon sabootaam sirna dargii koffiseem warraaqsi Oromoo ammoo adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa yoo buqqisum lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay bilisiginnaa raasaati jiraam. Akkamitti uummanni ilmaan isaa jibba gaafiin jedhu ammoo gaafii akkamitti ilmaan ummataam ummata fixxi kan jedhuun deebi'aam. Seenaa mootummoota Itoophiyaa keessatti sochii waraanaa waliinii fi loltummaatiin gurra jabaa kan horatan Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Koloneel Abiyyi Ahmad Aliiti. Rayyan ittisa Ameerikaam dantaa Ameerikaaf lubbuu isaa yoo kennum Rayyan ittisa Itoophiyaam dantaa paartiif lubbuu isaa kenna. Seenaa Impaayera Itoophiyaa keessattiin ijaarsi humna waraanaa mahal safarii hamma Imperiyaal Boodikaartii yookaan kubur zabanyaatiin Imperiyaal Ministeera ittisa biyyaatii hamma raayyaa ittisa biyyaatiin nacci libaashii hamma qayshabbareettiin milishaa hamma humna addaattiin Rippaabilikaan gaardii hamma koomandi poostiitiin kan ijaaramaniif aangoo mootummaa teeksuufi.
jireenyaw tashaagar akka Tedros rasaasa dhugee of hobbaafachiisa moo ni dhiisaam TPLF immoo waboota dursee Finfinnee qabataa sochiin barattoota yuunivarsiitii Finfinnee fi fincilli qonnaan bultootaa kufaatii Haile Sillaasee yoo saffisiisu qabsoon sabootaa sirna dargii koffiseem warraaqsi Oromoo ammoo adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa yoo buqqisu lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay bilisignaa raasaati jira. Akkamitti ummanni ilmaan isaa jibba gaafiin jedhu ammoo gaafii akkamitti ilmaan ummata fixxi kan jedhuun deebi'aam. Seenaa mootummoota Itoophiyaa keessatti sochii waraanaa waliinii fi loltummaatiin gurra jabaa kan horatan Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Koloneel Abiyyi Ahmad Aliiti.